Kam jirtu daawwattoota kiyya kutaa darbe keessatti akkaataa kamiin maatimaatikaala foormulaa Excelii keessatti fayyadamuu akka dandeenyu faankshinoota garaa garaa ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa sana keessatti faankshiniiwwan garaa garaa ilaaluudhaan fiigariidhaan jiran yookaan daataawwan lakkoofsaan jiran akkaataa kamiin walitti hidhuu akka dandeenyu akkaataa kamiin baay'isuu hir'isuu akka dandeenyu ilaaluun keenya ni yaadatama. Har'a immoo daataawwan qindeeffannee sana akkaataa kamiin giraafii isaa kaasuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni miseensa haaraa taatan gara fuula yuutuubii kiyyaatti fuula yuutuubii kiyya sabskiraayibtuu waliin akka hin baane isin jedha. Kanneen miseensa taatan immoo reetoo keessanii fuudhuu kan daganne isiniin jecha kallattii gara barumsa keenya irratti dabarru. Egaan gara barumsa keenya irratti gaafa dabarru maal goona kanaan dura isinii kaaseen ture yeroo Microsoft Word keessatti waa'ee giraafii kaasaa ture. Microsoft Word keessatti giraafiin akka Microsoft Excelii kana keessatti Microsoft Excelii gosoota hedduu qaba. Giraafii hedduu qaba. Salphaamatti daataa keenya giraafii import gochuudhaan giraafii kaafachuu dandeenya. Akka Microsoft Wordidhaan wantoota kanaaf kuusiin staatiksii asirratti kanaan dura isinii kaasee waan ta'eef Excelii irratti gosoota staatiksii ta'an hedduutu jiraatira waan ta'eef gosoota sana fayyadamnee analysis garaa garaa gaggeessuu dandeenya. Analysis gaafa xiinxala garaa garaa akkaataa itti xiinxala gaggeessan beektu yaada baay'ee keessanii kan hin beeknee fi tarii immoo barumsa ICB keessatti bal'inaan baratu waan ta'eef namoonni barnoota sadarkaa olaanoo baratanii isa kana bal'inaan beektu. Garuu warri barnoota sadarkaa gadiirra jirtan yookaan beezik kan taatanii maaliif nu fayyada giraafiin kan jedhu giraafiin wantoota xiinxaluufidha. Daataawwan jiran hammam akka isaan wal caalan adda baasuufidha. Daataawwan fiigirikaalii jiran taabulaar daataa kana keessa fiigirikaalii warroota jiranii maal fakkaatudha jechuudha. Maal fakkaatuuf madaaluufi waan ta'eef kanaaf mee fakkeenya baay'ina uummataa kana fiiramuu dhalaa caalaa kan jedhu madaaluudhaa fi giraafiidhaan yoo kaafne salphaatti nu hubatamaa jechuudha. Bifa kanaatu hin taane giraafiidhaan yoo kaafne salphaatti nu hubatama. Kanaaf akkaataa kamiin giraafii kaafnaa kan jedhuu fi ulamanii jira, laayinii jira, paayin jira, baariin jira, dheeriyaan jira, skaaters gosoota giraafii. Kanaaf ammalli ulamanii fayyadama. Ulamanii kana haala jiru. Ulamanii kana jedhamu waan 3D'dhaan jiru, 2D'dhaan jiru, 3D'dhaan jiru. Foormaatii garaa garaa jiru, istaayilii garaa garaa jira. Istaayilii sana keessatti anis immoo jalqabaa kana irratti ergan kana filatee booda maal goona booksii kana fakkaatu nu basha. Booksii irratti giraafii ka'uu kana fakkaatu nu basha. Booksii kana fakkaatu nu basha. Erga booksii kana fakkaatu nu bashee booda maal goona selekti daataa kan jedhu. Selekti daataa kan jedhu garaa garaa jechuudha. Kanaafuu daataa kana selekti goona daataa teebilii isaa hojjechuu barbaannu giraafii isaa hojjechuu barbaannu deemama. Okey jennee jechuudha. Okey jennee gaafa okey jennee baanu maal agarra dhaabadhistu. Teebilii kana gadi fidannee dhaabadhistu. Teebilii kana gadi fakkaatu bal'ifnu teebilii kana fakkaatu nu agarsiisaa jechuudha. Teebilii kana fakkaatu nu agarsiisaa amma fuudhannee ilaalle daataa kana maqaa gandaas maqaa aanaas maqaa godinaas nu fudhadhu irra waan ta'eef maqaa gandaas maqaa aanaas fudhatee nu galchee jechuudha. Kunoo fudhattanii ilaaltan maqaa godinaati kun maqaa aanaati kun maqaa gandaati. Maqaa gandaa isa kaa'ee dhumarra kaa'ee maqaa godinaa immoo isa kaa'ee jalqabarra kaa'ee jechuudha. Kanaaf amma yeroo teebilii kompleksii akkasii hojjennu badaa inni kun asitti barbaachisaa miti waan ta'eef maal goona idiita goona. Idiita goonu maal ta'uu qaba? Idiita goonu kana kan inni nu gashuu qabu kana lamaan ta'uu qaba jechuudha. Kana ta'uu qaba tokkuma nu ta'uu qaba. Kanaaf tokko gashinii okey jennee argina. Bifa kanaan nu ka'a jechuudha. Bifa kanaan nu ilaaltanii bifa kanaan nu ka'a jechuudha. Ammas tariitii wanti sirreessinu jira. Innis maalidha? Asitti fudhannee ilaalu. Asitti fudhannee ilaalu. Series 1, Series 2, Series 3 jedha. Ta'uu qaba ture. Dhiira dhalaa fi idaama ta'uu qaba ture. Kanaaf isas fudhannee idiit gochuu qabna jechuudha. Isas irratti gadi goonee idiita godhan. Select daataa jennu idiit goona. Kunoo kana jechuudha. Kana idiita goonu. Kana idiit goonu. Maal goonu? Eessaa dandee filan? Kunoo mata duree keenya kana filannaa jechuudha. Kana filan. Select. Okay.
isa kan edit ala okay ammas isa kan edit nagoone okay jenna amma sirrii nu dhufaa jira amma fudhannee kun dhiira dhalaadhaan nu galee jira jechuudha. Dhiira dhalaadhaan giraafiin keenya kun nu galee jira jechuudha. Erga kana raawwannee booda akkaataan itti giraafiin keenya kun taa'uu qabu yookaan chaartiin keenya kun taa'uu qabu yoo fudhannee ilaalle inni itti aanu kun akkaataan itti taa'uu qabudha yookaan leeyaawutii isaati jechuudha. Leeyaawutii kana cina dannee gaafa drop down arrow kanarratti kilik goonu warroota kan arganna jechuudha. Istaayilii kan arganna. Fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle ani amma kanan filadhu isa kamidha? Kanan filadha amma fakkeenyaaf. X axis title qaba, Y axis title qaba, legend bukkeedhaan qaba. Kanaaf kanarratti gaafa kilik godhu kunoo bifa kanaan naa fida jechuudha. Iddootti title barreessu naa fida, iddootti description kana yookaan X axis kana barreessu naa fida, Y axis kana iddootti barreessu naa fida, iddootti X axis kana barreessu naa fida jechuudha. Amma ni yoo fudhannee ilaalle maalidha? Populationidha amma Y axis kun population. Y axis kana kilik godhaatii barreessa. Population jedhaa barreessa. Isinii barreessa jechuudha. Inni kuni population data of Oromiyaa jennu or district jennu jechuu dandeessu. Gaafa akkas gootan kun taayitilii keessan isinii jijjiiraa jechuudha. X axis kun immoo maalidha? Kanarratti double click goonee barreessinu. X axis immoo country yookaan district walumaa gala district maqaa anaati waan district yookaan afaan Oromoffaan hojjetaa jira waan ta'eef aanolee isa kanas baay'ina uummataa Gandoolee ta'uu qaba. Gandoota kasa'uu qaba. Bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan teebiliin keenya mata duree qaba. Y axis yookaan verticaaliin mata duree qaba. Kunoo baay'ina uummataa bakka bu'a. Iskeeliin kun iskeelii kana ammanni meeqaanii kaatee jira. 200 kaataa deemee jechuudha. Inni kuni maqaa gandootaati darbe kun giraafiin kun ganda tokko bakka bu'aa, giraafiin kun ganda tokko bakka bu'aa, giraafiin kun ganda tokko bakka bu'aa jechuudha. Inni kan biraan asumatti gaafa deebinu leeyaawutii kana gallee immoo wantoota hojjechuu dandeenya. Kuni baay'ina uummataa exactii isaan barbaanna nuti. Amma qixa kanaa yoo dhufne baay'ina uummataa ganda seenaadha 800 fi miliyoona tokko gidduu jiraachuu isaa nutti himaa jechuudha. Dhiirri isaa dhalaan isaa akkasuma idaamni isaa immoo kana ta'uu isaa nutti himaa jechuudha. Amma kana
kana caalaa jechuudha akka ifa ta'uu barbaannu ta'e exactly baay'ee uummata gandoolee kana dhiirri dhalaa meeqaa kan jedhu barbaannu ta'e maal gochuu dandeenya jechuudha. Leevelii kana sirreessuu dandeenya jechuudha. Leevelii isaa sirreessuu dandeenya. Leevelii eessatti gashina outside inni kanarratti agaruu jennate iddoo kanatti nu godha mataa ishee irratti outside yoo gidduutti agaruun gidduu irratti kakaa isarra garuu outside yeroo hundaa filatama waan ta'eef outside irra kaa'een bifa kanaan nu kaa'ee jira jechuudha. Amma yoo fudhannee kan ilaallee ammallee ifaa miti. Maaliif dalga barreesse waan ta'eef barreeffamoonni kun dhedheeraadha waan ta'eef qixuma giraafii sana akka barraa'u barbaannu ta'e maal goona tokkoon barreeffamoota kanaa kan amma meessa kan jalqabarraa kan leejendii jalqabaa kan dhiiraarraa yookaan kan dhiiraarratti gaafa cuqaanu kan dhiiraa hunduma kan dhiiraa nu filata isaa booda raayikii goone foormaatii isaa jijjiiruu jechuudha barbaadan isii dhufuu dandeessu akkasumas gala galtanii isaa booda allaayimentii isaa as keessaa argattu allaayimentii kana vertikaalii haa ta'u jenna yoo ta'e bifa kana asii ola barreessu yookaan asii gadi barreessu isintu beekaa kan asii ol yoo ta'e filatamaa waan ta'eef asii ol jira asii ol barreesse kunoo bifa kana qixuma giraafii sanaan nu kaa'aa jechuudha asii ol barreesse ilaaltoo ta'e asii ol barreesse jechuudha mee kan dubaraas qixuma kanaanii al dhufuu dandeessu allaayimentii isaa as galtanii barreessuu dandeessu. Masih berbagai jechuun ijaama isaatii yoo barreessu jennete nama irratti fidannee kan formaatiidhaan iddoo boqotu asii ol nu barreessaa bifa kanaan nu kaa'edha. Bifa kanaan akka inni nu kaa'u gochuu dandeenya jechuudha. Isa kanas bifuma kanaan gochuu dandeessu barreeffamoota kanas bifuma kanaan gochuu dandeessu. Tarii immoo teebiinsaa nu fayyadatu gochuu kana caalaa nu fayyadatu. Eewutu caalaa jedhuu fi giraafii yookaan ofirannee ilaallee baay'ina uummataa eenyutu caala jechuudha. Gartanii asitti dhiirachaa asitti dubarachaa lammuu laata abbaa loo jala dubarachaa iddoo kamtu dhiira caalaa iddoo kamtu dubara caalaa argattu jechuudha. Akkasuma kana idaamni isaan immoo kan eenyutu ganda eenyu caalaa ganda abbooluu walqii caalaa jechuudha. Yoo fudhattanii ilaaltan abbooluu walqii miliyoona tokko naannoo 5 naannoo 6 ittaansa immoo eenyudha jechuudha. Ganda kanadha ganda abbaa diinqaatu caalaa jechuudha. Kana adda baasuuf yeroo baay'ee teebilii keessaatii ganaa tokkoon kamtu caalaa isa jedhu as keessaatii soortiidhaan baasuudhaan bifa kanaan teebilii eenyu salphaan xiinxaluu dandeenya jechuudha. Ganda baay'ee akkamtu baay'ee uummataatiin olaanaadha isa jedhu salphaatti adda baasuudhaaf giraafii fayyadamu adda baasuu dandeenya. Staalii giraafii jijjiiruu barbaadu ta'e kan walitti dabalatanii godhanii as keessaatii hin argattu jechuudha. Hin argattu kun change capital kan jedhu kan jijjiiraati hin argattu. Fakkeenyaaf kun namni yoo 3D'dhaan ta'u ture 3D'dhaan akka ta'u gochuu dandeessu kun 3D'dhaan ta'u 3D'dhaan kaa'ee jiraachuu si jijjiiruu dandeessu. 3D isa kanaan akka ta'u 3D isa kanaan 3D biraa tarii barbaadu koonii kanaan akka ta'u koonii arginu kanaaf inni keessanii staalii isaa jijjiiru giraafii gosa isaa waliin jijjiiramu kan laayiniidhaan ta'u laayiniidhaan kaa'uu dandeessu bifa kana akkaataa bifa kanaan tolkee jiru laala. Ganda kanatti tolkee jira jechuudha. Abbooloo warqii kanarratti amma kan ol ka'ee jira jechuudha. Gararraa jira jechuudha. Bifa kanaan adda baasuu dandeessu. Kan biraa jijjiiruu dandeessu. Baaris waan barbaadan godhachuu dandeessu. Nan keessanii filannoo keessanii baarii kana fudhannee amma baarii kana fudhannee baargiraafii kana fudhannee baargiraafii warra kanadha. Kana wanni bifa kanaan ka'a. Kanaaf kanas rooteetu godhanii isin ol sirreessuu dandeessu. Kanaaf giraafii baay'ee jira waan ta'eef isin filadhaa san isiniin jira. Kanas yoo fayyadamtan hin dandeessu. Kanas yoo fayyadamtanii
Faayeen kun yeroo baay'ee badaa giraafoota akkatti irratti filatamu miti waama simplii taate irratti malee. Kana yoo gootan maal ta'a? Waan inni ta'uu laala. Kana fakkaata kanaaf badaa amma kanaa bara kuni beekaman deebiti. Kanaaf gara kuulamanii kan deebisaa jechuudha ragaawwan akkasii kaa'uudha. Gara kuulamanii deebitanii isaan kana immoo 3D isaatti jijjiirachuu dandeessu inni filannoo keessanii. Kun istaayilii isaaniitiin akkaataa teessuma isaanii yoo barbaade jijjiiruu barbaadan bifa kanaan jijjiiruu dandeessu isin jijjiirra daandii keessanii. Ani isinitti toletti kaawwachuun ga'ee keessaniidha yaada. Bifa kanaan giraafii keessan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Amma filannee ilaalle sitti maal godheera maqaa gandaallee biratti kaa'ee jira jechuudha. Maqaa gandaallee biratti kaa'ee maqaa gandaa kan inni kaa'uun barbaadu nuti garuu istaayilii nuti filannee sana godheera waan ta'eef isa kana sirreeffachuu dandeessu. Leevelingiin kun asitti sirreeffiti. Leevelingii kana asirreessinu nu maqaa qofaadhaan barbaanne inni garuu maaliif wajjin gashee ta'e dhufi yoo kaataagorii neemii kana asitti balleessa. Ifa mala rakkoon isaa isadha. Ofiisaa filatee yeroo istaayilii isaa jijjiirree outside indee rabdi. Outside indii kana irratti kan barraa'u qabu eenyudha jechuudha. Leevelingii kana irratti more optionii galtanii eenyutu barraa'u qaba. Level optionii kaataagorii wajjin ta'uu qaba. Value qofaa ta'uu qaba. Serious name wajjin ta'uu qaba. Kaataagorii qofaa ta'uu qaba. Serious name yoo amma dhiira dhalaa kaa'uun dhiira dhalaa miti. Kaataagorii yoo immoo maqaa gandoota sanaa ka'a miti. Value qofaa barbaanna asirratti. Kennee keessaa baay'ee. Sattaan isuu kanaan. Value qofaa barbaanna. Value qofaa barbaanna. Sorry, leveling galtanii irraa balleessitu. Isa kanas bifa kanaan levelingii galtanii yookaan asumatti irraa kilikii godhaati akka hormaateedha. Levelingii kana kaataagorii kana irraa balleessitu. Kana irraa balleessuu dandeessu. Giriidii kana irraa balleessaa. Yoo balleessuu barbaadan giriidiin irraa hafatu. Horizontaal giriidiidha kan jedhu dandeettu. Badarraa gurguruu taa'amu. Vertikaalis ilayyuun qabu. Yoo barbaadu ta'e immoo tideeffachuu dandeessu. Bifa kanaan tideeffachuu dandeessu. Giriidii isaan barbaadu. Giriidii yeroo tokko maaliif nu fayyada? Eessa jira wanti kun? Eessa jira? Qixa iskeelii kanaatiin jira waan ta'eef qixa iskeelii kana darbee jira moo darbee hin jiru giraafiin kun kan jedhu isaa xiinxaluu nu fayyada waan ta'eef yoo taa'e bareedaadha. Warroonni kun taayitiliidhuma warra amma silaa asitti hojjetaa turedha. Warra diizaayinii keessatti asitti hojjetaa turedha waan ta'eef isa ilaalaatiin taayitilii kana x-axisii y-axisii maal ta'uu qabu kunoo y-axisii yookaan aksisoota kana maal akka ta'uu qaban horizontaalii vertikaalii horizontaalii kaantidee horizontaalii maal jedhanii horizontaal aksisiin kunoo ishee kana jechuudha gandootadha. Moor kana caalaa guddisuu dandeessu vertikaal aksisiin immoo maal akka ta'uu qabu. Vertical axis isheen kun immoo maal akka ta'uu qabu kun baay'ina uummataadha inni immoo gaafneera. Kun immoo chaartii taayitiliidha. Chaartii taayitilii immoo asuma kana. Chaartii taayitilii kiyya rakseera. Chaartii taayitilii kiyya immoo akka raskeemuun beekuu baaddalee. Gada arginu kunuunseera. Yoo gadeessaa. Okay. Inni chaartii taayitilii kana ampaaf chaartii. Gadi fakkaata. Kanaaf inni gochuu dandeessu baay'ee. Kanaan kaa'uu dandeenya. Kanaan teebilii keessan saayizii isaan dabaluu sirreessuu dandeessu.
imeejii hir'isuu fi dabaluu dandeessu taanaan kana hir'isuu fi dabaluu isin hir'isu bifa kanaan hawwachuu dandeenya jechuudha. Kanarraa bal'ifachuu dandeessu isaan kanas ilbiisotuma giraafeetii sammuu isaanii filachuu dandeessu as keessaa isin jira taasisa bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Isheen kun maaliin taa'uu qabamu ummatoota irratti kan eegamu leejendiitti fide. Leejendiin immoo fuudhee maal godha jechuudha eksakisiiva kanaaf kanuma waliin dhiirarraan kan garaagarummaa amma maal godheedha dhiira qofaatti kaa'e giraafii dhalaa qofaatti kaa'e hidaama qofaatti kaa'e kanaaf sireenyi kun gadaa hubatamu waan ta'eef suma dhufa sana bifa kanaan ganda dhalaan meeqa fayyada kana yoo keenye gaariidhaan jira. Kutaattaa nuti hanga wal agarruutti asuma irratti yoo nu bee gaariidha isin jechaa namoonni fuula yuutuubii kiyyaa faaraa taatan sabiskiraayib tuun akka hin baane isin jedha horaa bulaa.